warahmatullahi wabarakatuhu kabajamtu jaalatamtu hordoftoota afnaan anda iftu akkam nagaa jirtu alhamdulillah an nagaa kooti baga jiraattan baga rabbiyoonaan isin gahe jecha viidiyoon hadha viidiyoo yeroo biraarraa viidiyoo adda ta'eedha odoo si ta'ee maal gootaa kan jedhu otuu isin ta'ee maal gootanii viidiyoo kana erga dhaggeeffataniin booda akka yaada keessan barreessitanii walirraa barannuun fedha albatarra fi akkam nagaa keessanii jirtu haalli miidiyaa maal fakkaataa nu argaa jirra ishi mata dureen maal jedha odoo si ta'ee maal gootaa jedha yaada keessa walii kennuun barreessuun garuu walirraa akka barannu nu godha so kanaafuu walirraa haa barannu isiniin jedha odoo si ta'ee maal gootaa nama lamatu jaalala anarraa qabame anarraa qabame anatti himate an garuu ammaaf isaan lachuu gargar baasee hin filanne isaan lachuufuu hin heeyyamne inni tokko haalaan bilchina qaba amalallee hedduu takka qaba araada tokkollee hin qabu gaarummaan isaa hangan an isa irraa tilmaametti homaa hin je'u tokko booda garuu rabbitu beeka ani hangan amma isa irraa argeen siif himuu jira haa ta'u garuu iddoo fedhii isaa hedduu of qabuu hin danda'u amala isaa irraa kan haalaan jibbu yoo carraa argate karaa seeraan alaatiin naamusa koo cabsuu irraa hin deebi'u je'een sodaadha na fuudhuufis dandeettii hin qabu waan isa daangessetu jira garuu hedduu akka na jaallatu irraa natti mul'ata gurbaan inni lammaffaan tokko ammas amalli isaa homaa hin jedhu bilchinni isaa homaa hin jedhu garuu kan isa duraa sana hin ga'u inni jalqabaa sana isaan yoo wal bira qabame hedduu tokko irraa bilchina qaba inni lammaffaa kun araada qaba ta'us garuu akka isa duraa sana amala fedhii isaa anarratti guuttachuu hin qabu iddoo homaa takka narraa hin barbaanne na kunuunsa otuu wama tokko narraa hin barbaanne na kunuunsa odoo si ta'ee isaan lamaan keessaa kamiin filatta jedha yaada keessan akka isin kennitan hin barbaada kanumattaan sudaan otuu isin ta'ee maal gootan kan jedhu kana yoo itti fufi kan jettan taate itti fufuu hin danda'a yoo immoo dhiisi jettan dhiisuu hin danda'a jechuudha akkasuma irratti yaada akkanaa kennitan hin barbaada by the way gaggabaabduudha gaggabaabseeti kan hin dhiyeessu malee dheeresseetii miti jechuudha maaliifi nama salachaa namni siin ilaalu sirriitti yoo daneessanii yookiin akkuma namaa ergame sanaan akkuma barreeffamee dabarfame sanaan hin dhiyeessa yoo jettanii namootni tokko YouTube yaani dheeressuu hin barbaadanu chaanis akkuma sana waan gaggabaabduu amma fakkeenyaaf TikTok irratti namoonni baay'een kan TikTok irra gahanuu fi waan baay'een kan dabarfamu takka tulle kallattiidhaan namoota kumaatamaan kan sa'aatii tokko keessatti hordofamu jechuudha namni tokko maaliif yoo jennee hubanne sababa gabaabina viidiyoon tokko gabaabaa yoo ta'e sekendii tokko sekendii lama yuutuubiidhaaf hin fayyadu garuu nama bira immoo kallattiidhaan gahaa jechuudha nama bira hin gahaa baay'ee namatti tolaa jechuudha nama bira nagahee namni yaadanna namaa kenne yookiin komantiillee namaa barreessu bareedaadha akka jajjabina namaaf ta'a jechuun barbaada asumarratti xumuruun barbaada yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatina assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh like share subscribe gochuu hin dagatina amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti